Gabriin shanaffaan walaa fi baraa jechuun maal jechuudha? Akkana boo agoonuma taate dubbii. Walaa fi baraa jechuun maali? Rabbiif jecha jaalatu, rabbiif jecha jibbuu jechu. Akkana hoggaa jan hogguu dura laa ilaaha illallah jennu kana baay'ilama seenne nuti. Waan rabbi malee jiru guutuun akkumaan gabbaruu dhiisettiin akkumaan hin gabbarretti waan rabbi malee jiru rabbiif jecha malee sin jaalan. Kamaa yaquulu ibnul qayyim wallaahi dubbii akka gaadhiidha akka takkaan gadhe. Kun hiika ashhadu an laa ilaaha illallah jechuuti. Akkuma zaata keessatti inni tokko jaalatamuu keessattis tokko jechuun munfarii. Kitaabu tawhiidi baabu hubbillaahi irratti taraa dheengadda qaraatan dabarsinee jira. Achitti kitaaba tawhiidaa irrattiin isiniin jee rabbi jaalatuu wannichi keessa fideef. Tawhiida jechuun kun kitaaba tokkummaa rabbiiti jennaan. Akka tokkumaa lamaa miti jennutti. Jaalatamuu keessattis munfaridun kophaadha isuma qofaa jaalatama jechuudha. Akkasa jaalatamu hin jiru jechuudha. Wanni biroo uumaan rabbii hoo isaaf jecha jaalatamti. Arrabbuma qofaan jaaladha isaaf jechaan jaaladha lamaanuma kana fitte uumaa guutu. Rabbiif jecha jaalatu waan rabbi malee jiru kun. Rabbi lidaatihiidhaaf jaalatu addaa waddawaa ibnul qayyimiif katabe. Amaan akkasiin na bira jira waan ta'eef sabboonaa fi sabboontuudhaa fi abaluu odoon tahin. Sabaan dhaaddatuun aadaa jaahilaati wallaalaadha. Lammii fiitiin nama dhaaddatuun nuti lammii kanaati janii dhaaddatuun rabbi biratti xiqqeenya shari'aa rabbii keessatti. Inna akramakum inda Allaahi irra kabajamaan keessan irra caalaan keessan irra guddaan keessan rabbi biratti irra rabbi sodaataa keessanii. Alhamdulillah. Odoo kun jiruuti. Kun irra guddaan keessa warra saba Oromummaatiin dhaaddatu jee. Jaahila jiin Nabi Muhammad ijjeeni bar. Akkana jaama bar. Arba'atun fi ummati min umuuril jaahiliyyaa. Gosti afur aadaa wallaalaatii ish jeejan. Takka keessaa axxaanu fi nasab lammummaadhaan shanyummaadhaan nama arrabsitu malee tee caalma inni mul'atu. Kan mizaana tokko latti ol gootu malee kan gabbuun nama mul'ata. Akkasigaa arrabsuun sirra dirqii bar. Arrabsitu malee caalma inni kanaan mul'atu axxaanu fi nasab. Wal fakhru bilansab sabaan dhaaddatu nuti Oromoo jechuun nuti maarree jechuun nuti maarree jechuun nuti maarree jechuun kun duniyaarra jira nama qabrii jiru nama jabaa ibseewu namni jabaa ta'uu fedhe tafiitii dalagee haa jabaatu. Maqaa nama jabaa baafatanii nama jabaan ta'an. Taatu abbaaf garaa nyaatee beelabaa bar kitaabni rabbii kun haqiiqaa dhaymaa beeku gowwaan silaagaa waan hin qabne hin faarsan malee hin gammadu miire. Aadaa jaahiliyyaatti kitaabni rabbii kana jennaan amma qalbii dubbiin hin galiniif akki jettuun inni haqa himaa. Haqa kana abbaa harkee irraa gammadaatti naa hima. Kitaabni rabbii kun haqa hima. Usaa ijoollee. Kitaabni rabbii kun haqa hima. Haqa kana abbaa harkee irraa gammada. Abbaa dhugaa harkee irraa gammada. Akka deemti. Kanaafuu sabaan dhaaddatuun aadaa wallaalaatiyya. Lakki rabbiif jecha jaalatu rabbiif jecha jibbu an amaana kana rabbii kiyyarraa hin fuudhee laa tajidu qawman yu'minuuna billah innanii baraa'un mimmaa ta'buduun awwaan isin gabbartanii fi isinirraa is qulqulli. Kun hanganumaa bara. Walaa fi baraa jechuun maal yoo jedhe deebisa. Innanii baraa'un mimmaa ta'buduun minkum wa mimmaa ta'buduun laal isinii fi waan isin gabbartan irraan qulqulliidha lama. Waan rabbii gadi gabbaramuu fi waan warri gabbaru sunis gabbaruus waliinuu. Waaqeeffataa fi aadaa waaqeeffataatis an irraan qulqulliidha. Akka fasarat irraan qulqullooytanii isin. Waaqeeffataa fi aadaa waaqeeffata irraan qulqullooytanii. Takbiir. Falilaa alhamdu. Amaan akkanaa rabbiin nu dhaame nuti. Amaan akkanaatiin nu bira jira. Amantii namaa hin fedhu waan kana yoo jee hin fedhu mas dhibbarraa dhibbatti. Fedhinnaadhaa hin fedhu. Amantii abbaa fedhe waan inni amantii qabuu fi isaas waliinuu hin fedhu.
amaanaadha rabbi kana nadhaame eessa keessa takkana siin jee naan jiiqa innanii baraa'un minkum wa mimmaa ta'buduuna min duunillah isinii fi hawaasa amantii saniiti wa mimmaa ta'buduuna waan isin qabdan saniis waliinu aadaa waaqeeffataatii fi waaqeeffatarraa qulqullooyne jaabo aadaa waaqeeffataa fi waaqeeffatarraa qulqullooytanii quraana rabbi dalaguudhaaf qeebaltanii yaa rabbi islaama biraan naa ga'e yaa rabbi xiyya muslimaaf adda baase haya gaafiitti aan Gaafin jaaffaan aadaa jabeessaa jedhanii muslimni akka muslimaatti akkamitti jabeessaa?